gammachuudhaan tasgabbii jireenya bareedaa jiraatu rabbiin nuuf haa godhu. Rabbiin warreen addunyaa fi akhiratti illee gammachuudhaan jiraatu rabbiin nu haa godhu. Rabbiin warra akkasitti addunyaa fi akhiratti illee itti badisee tolchee fi jireenya kanallee irraa jijjiiree jireenya silaa namu irraa nuuf marraa jijjiiree namni bar biyyaa bahee biyyoota adda addaa jira. Kanallee rabbiin irraa jijjiiree kan biyya keessa jirus namni hundinuu kan jireenya bareedaa jiraachuu hin barbaanne tokko isaa tokkollee hin jiru. Garuu akkuma takka inumaaf hin mijaa'inii fi malee rabbiin haa mijeessuu fi rabbiin nama hundaa jireenya isaa jireenya bareedaa akka jiraatu rabbiin haa mijeessuu fi rabbiin warreen wal dhabanillee walitti araarse warreen walitti bu'anii wal rakkisaa wal iraarsaa wal maal godhaa jiran kanallee rabbiin nagee godhe akkasiin isin jaa kabajamtoota fi hordoftoota kiyya wallaahi rabbiin bikka isin jirtanitti yaadaa fi muraada keessan isiniif guutee isin haa milkeessuu isiniif haa ta'u isin akka isin barbaaddan akka isin yaaddanii olitti rabbiin isiniif haa ta'u akkasitti wallaahi rabbiin isin haa milkeessuun isiniin jaa waanuma toltuu hunda rabbiin isin haa fadhu hamtu rabbiin isin irraa haa qabuun isiniin jaa kabajamtoota fi hordoftoota kiyya hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.